Hello, obboleewwan koo kam jirtu fayyaa nagaa keessanii ani jira obboleettiin keessan nagaa galata waaqayyo baga jiraatanii hundumti keessan jirtu fayyaa keessanii jirra gooftaaf galanni guddaan haa ta'u isiniin jecha har'a keenyan seenee kunoo har'a keenye mana gooftaa kunne daddagagne ammayyuu ganaadha ganaa daddagaagna maataa diina keenya raganaa utaala hafadhu gadalaali ammayyuu ganaadha ganaa daddagaagna maataa diina keenya raganaa burraagna faarfannaa kun baay'een jaalladha. Baga jiraatanii har'a geenye ragalanni gooftaa Yesuus faa ta'u baga har'a geessani an obboleettiin keessan asinii jira isinis baga har'a geessani baga jiraattan isiniin jechaa jira galata waaqayyo jira baga jiraattan nagaa keessan isin jirtu jirra Yesuusiif galanni haa ta'u baga jiraattan isiniin jaalladha obboleewwan koo dhugaa waaqa isinan jaalladha har'a isinan jaalladha duruu isin jaalladha isinin jaalladha har'a gammachuu kee beekana godhaaru wallaale jaalala kee beekana godhaaru wallaale na gammachiisa waan itti garaa gaya na gammachiise sababiin akkanatti na gammachiisu sunitti armane egaa sababa maaltu akkanatti si gammachiise tigistii yommuu inni si fanadda'utti gammaddina jedhaa kamaalu na gaafadha akka gammachuu sunitti fakkaate maaliti immoo kaamirataa himi nan jeekiniiti na gammade miti waan isinitti fidini waaqayyo isinitti fidini Yesuus Kiristoos sinaa eebbisu naa jiraadha obboleewwan koo baay'ee sin jaalladha sin kabaja maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos ani gaafa soorsaajji wal fuudhe yoo akkanatti gammadeen beeku wayyoo gaafa soorsaajji amma wanni gaafa gaa'ela ofii caala nama gammachiisu hin jira gaafa daanii ilma godhatanii fi gaafa gaa'ela ofii caala wanni nama gammachiisu hin jiru baay'een gammade baay'ee amma lapheen wantoota ijaaratti hin gammade maala kan gammade jalaamoo qabaa booda immoo kana na rabsine hin qollofanne jettanii jalaa qaba. Beekaan hunda qollu fudhiisee mucaayoo boy gidduun isna noosisa jedhetan maaloo haadha koo waan gammachuu anaa kenne isinii haa kennu waaqayyo gammachuu anaa kenne isinii haa kennu obboleewwan koo nageenyi gooftaa lafa jirtan mana jirtatti isinii haa baay'atu sinan jaalladha baay'ee sin kabaja baay'ee sin jaalladha obboleewwan qaqqaalii jaallatamaa waaqayyo sinaa jaallatu sinan jaalladha baay'ee egaa haadha mucaa qabaatanii mucaa wajjin haasa'a taphataana waan hojjedhaa. Yesuus Kiristoos na eebbisu sinan jaalladha baay'ee sin jaalladha baay'ee sinitti gammade baay'ee siniin buhaare baay'ee kanaaf an adiifadhee dhufe seexanni keessan birr jedhee yaabadu malee sinan jaalladha maal akkanatti afaan kee ana fanadda'u ka'e yookiis immoo gammadee akkatti onneen kona dhaate sinitti agarsiisa yookiis sinitti himaatii warri haaddisii dhuftanii laayikii sabiskiraabii godha warri haaddisii jechuudha warri turtan immoo laayikii naa godha homaa rakkoo hin qabu. Miidiyaan jechuun daataa kan madaamiiti warri daataa ofiitiin laaltanis jirtanii waayifaan kan madaamiiti warri daataa ofii guuttattanii haalli isinii mijachuu didee iddoo malee jirtan jirtu obboleewwan koo isinillee waaqayyo haala qajeelchu maaloo haadha koo gammachuu miti har'a guyyaa kamisaati la gammachuu miti gammachuun addaa sinaa guutu laayikii tuqaa sabskiraayib godha warra naaddisii maaloo gammachaan gammadee utuu argitaniimoo Atuu isinitti meemoo ana miti isinuu kan jettani mana keessa naannoftanii kaatanii mana madaam keessa naannoftanii osoo hojjechaa jirtanii kan ililchitan namoonni keessa fanadda'utti jechuudha. Waan hin gammade waan naa ta'e waan takka sammuun koo ijaadii waan takkaa baqa yaa kan durallee naa ta'eera argeera naa godhamees argeera baay'een argaa ture duraanis baay'een laalaa ture baay'een dhagahaa ture inni ardhaa kun immoo ajaa'iba isinitti ta'e. Sunis sobdi seenaa sunis sobuu miti kana ajaa'iba isiniin jedha beeyyesuus gammachuun addaa mana keessanaa kan wanti isin hin wanti isin ijaan nama isinirraa waan akkana naaf ta'a jettanii ijaanne laallina qodaa na duratti mana keessanaa kan wanti isin naa ta'a jettanii hin eegne wanti ajaa'iba wanti dinqii isiniif haa ta'u waan ajaa'iba waan dinqiitu naaf ta'e maaltu akka naa ta'e maaltu akkatti na gammachiise na gabaa jiru na jeenjessaa jiru na sardaa jiru laphee kee taa na godhaa jiru amma rifeensa miicirrittu na muddame sinitti mudhuudhaaf jedhe maaltu akka kana na godhaa jiru sinitti nan dhufa wajjin naggeeffata.
Indeemne baasawee buna irraa fudhachuu deeme buna soorsaan irraa dhugee deeme ani anaaf naa hafee jechuudha. Buddeen shuttiin gore maaloo haadha koo waaqayyoon sinaa eebbisu malee gooftaa Yesuus Kiristoos bara isin jiraattan keessatti waaqayyo nama isin haa kaasu bara isin jiraattan keessatti waaqayyo horma fira isin haa godhu bara isin umurii kana lafa keessa umurii keessan kana lafarra jiraattanii jirrutti horma warra wajjin dhalannee miti horma fira nuuf haa godhu gooftaa Yesuus fira gaafa ormi fira nuuf ta'e fira keenya ta'e bakka maal jedhee isinitti hima obboleewwan kiyya obboleettiin tokko jirti waaqni kun ishee eebbisu gooftaa Yesuus Kiristoos umurii ishee dheeressu buna boodan buufadhaas akkam umurii ishee dheeressu gooftaa macca isinillee jiraadha taa'e muna hin gufta maaloo naaf eebbisaa obboleettiin waan ishiin naa goote waan ishiin naa taate waan ishiin naaf goote waan ijji namaan arginedha macaafa qulqulluu keessatti Isaayyaas boqonnaa meeqadha macaafa qulqulluu keessa hin jira boqonnaa 25 yoon dogoggoruu baadhee ilaaluu dandeessu yoon dogoggores immoo warri macaafa qulqulluu qabdan dubbisuu hin dandeessu. Ani jedha macaafa qulqulluu keessatti waan ijji namaan agarre waan gurri namaan dhageenye qabeenya iddoo fagoo jiru harka keetti nan gasha jedha sagalee Waaqayyo. Gurri namaa waan dhagahee hin beenne ijji ishii waan argee hin beenne gurri ishii waan dhagahee hin beenne naaf goote. Waan ijji ishii qaroo ishii argee hin beenne takka waan ani hojjedhe qaroo ishii argee hin beeku takka garuu kaleessa naa goote gochaa ajaa'ibaa. Waan addaa naa goote waan addaa mana ishiitii baata eebbisaan obboleettii kana maal naa goote yettan sasii isinitti hima maal akka ishiin naa goote baay'ee na jarjarsaa jira isinitti muudhaaf simbiraan ga'ee koomentii keessan immoo dubbisuudhaaf baay'ee na bochaa jira waan isiin naaf goote moonaan koo gaafa dhalatee garaa koo kana keessaa ba'eeyyuu ammana nan qabbaneesse haati koo isheen na deesse yoo ammana nan qabbeen tasuma haati kiyyaallee akkana na qabbaneessite hin beektu tasuma takkaa tasuma kan obboleettiin kun naa goote kan obboleettiin kun naaf hin jette naaf hojjedha yoon akkana isiniin jedhu maali tigisti hedaa maal qabdaa mana kana keessa teessa kolkollee kana keessa teessa jettee mana obboleettiin tokko biyya ormaa jirti mana ajaa'ibaa paartamaa ajaa'ibaatti nagashite mana ajaa'ibaatti ol baattee lakkatti dhiibde siin garra mala akkanumatti ol fuutee akkanumatti hammaarteeti viidiyoon kun isinitti dheerata addaan kutee isinitti deebi'a kan isiniin gadhiisaa asuma taayitan paartii lammaffaa isinii waraaba sababiinsaa isinitti dheerataa isiniin salacha'u obboleettiin kunii maal laa goote beektanii akkamitti tigisti mana qulqullinatii hin qabne keessa qodaan kee iddoo hin sirratee hin teenye keessa mana hin bareedne kana keessa akkamittiin iddoo kana keessa teessa kootti amman jirutti maaf rakkatta ani biyya hormaan jira fooqii argadheetan jira fooqii biteetan jira kanaafuu fooqii sana sii kenneera naan jettee fooqii ajaa'iba akkamii kaleessa dhaqee argeera kaleessan dhaqee jaan arge kaleessan gurraa dhaqee har'a moja kootiin an arge har'a gana moja kootiin an arge qaroo koo kana akkamitti argite maal fakkaata fooqii akkamii argatte wanni naan jettan immoo yoo jiraattanii amma asuma taa'ee isinitti agarsiisa viidiyoo paartii lammaffaa irratti na egaa isinitti dheerata deeqa 8 ta'eera nagahaa yoo jaallattan akka koo naa gammaddaniitu yoo ta'e laayikii naa tuqaa sabskraayibii naa godhaa obboleettii kana naaf eebbiftuu fooqichi maal akka fakkaatu isinitti agarsiisa xalayyaa isheen naa barreessite sunillee xalayyichillee wajjin naaf kennite sun maal akka fakkaatu isinitti agarsiisa waaqayyo sun haa eebbisu asuma taa'een paartii kan biraatiin walitti deebinaa haganatti nagaan tura. Ciao.